Tole akkam jirtu nagaa waaqayyo isiniif baay'atu maqaan koo Lammii Shifarraan jedhama yookiin immoo toora sooshaal miidiyaa irratti Keefaas jedhamee beekama. Asuman tajaajila waldaa makaana Yesuusii Naqqamtee yookiin immoo waldaa makaana Yesuusii isa guddaa jechuudha. Akkuma kana immoo barataa teoloojii waggaa lammaffaati kana fakkaata. Tole egaa galatoomi Lammii walumaa galatti mee seenaa Onesmoosidha yookiis abbaa gammachiisidha kan daawwattoota keenya biraan dhaqqabsiisaa jirru. Akka dargaggeessa tokkotti Onesmoos nasiib yookiis abbaan gammachiis siif maalidha? Akkamitti ibsitaan isaanii? Tole egaa akkuma seenaa Onesmoos nasiib irraati iddoo adda addaa irratti hubachuu dandeenyu Onesmoos nasiib yookiin immoo abbaan gammachiis umurii waggaa 4 irra ta'eetu kan inni gurgurame yookiin immoo harmee isaa jalaatti kan inni fudhatame jechuudha. Abbeen isaa umurii daa'imummaa isaatti sababa irraa boqotaniif umurii isaa waggaa 4ttidha kan inni bittaa garbaa yookaan immoo bittaa garbaa yeroo sanarra waan tureef jechuudha. Kan isaan gurguraman umurii waggaa 4ttidha. Yeroo adda addaatti bifa nama gaddisiisu jechuudha. Kanneen akka amoolee faadhaan gurguramanii sa'a faadhaan kan isaan gurguramaa turanii. So umurii isaanii waggaa 4 irraati kaasee jireenya nama tokko keessatti wanta ulfaataa jedhamu baay'ee keessummeessanii darbaniiru. Akkuma kanas immoo iddoo mana jireenya isaanii iddoo itti dhalatan irraati baay'ee fageeffamanii iddoo fagoo adeemaniiru jechuudha. Kanaafuu jireenya isaanii irraati jireenya qannoos jiraataniiru jechuudha. Yoo namatti ulfaate iyyuu akka nama hafuuraa tokkotti garuu wanta waaqayyo dargaggeessa tokko irraa barbaadu yookiin immoo nama akka bifa isaatti uume tokko irraati barbaadu irraati argateera jedhee nama waaqayyo isaan irraati. Sababiin isaa jireenya qannoo isaan jiraachuu danda'an eega bittaa adda addaa yeroo adda addaatti isaan irraa gaggeeffamee booddee gara biyya Siwiidinii deemanii barachuudhaaf carraa argatanii turanii. Iddoo sanatti jireenya qannoo jireenya baay'ee namatti tolu jireenya namni dhuunfaan tokko nagaa jedhee itti jiraachuu danda'u argatanii osoo jiranii oromummaan isaanii itti dhaga'amee sanarrayyuu immoo darbee akka kiristaana tokkotti namni tokko wanta isarraati eegamu saba keessaa dhalateef gochuun sababa irraati eegamuu fi jireenya qannoo iddoo sanatti argatan dhiisanii gara saba isaaniitti gara lammii isaaniitti deebi'anii akka isaan tajaajilan seenaa jireenya isaanii irratti wanti isaaniif caafamee jiru ifa baaseetu kan inni dubbatu. Akkuma kana immoo yeroo adda addaatti namoota yeroo sana biyya bulchaa turan wajjiniin illee kallattii adda addaan akka isaan wal argaa turanii akkasuma immoo gara waldaa keenya waldaa kiristaanaa illee gaafa achi as deebi'anii waldaa Naqqamteetti jechuudha. Hundeessaa waldaa kana akka isaan ta'anii akkuma kana immoo Dr. Sandestroomii wajjiniin walitti dhufeenya baay'ee guddaa ta'e akka isaan qaban bara 1925tti akka isaan gara magaalaa kana warra manaa isaanii adde Liidiyaa wajjiniin akka isaan gara asiitti dhufanii ijoollee isaanii sadii qabatanii iddoo kanatti akka isaan jiraachaa turanii seenaa isaanii irraati ifa baasee kan inni nutti dubbatu achirraati arguu ni dandeenya. Kanaafiyyuu Onesmoos nasiib irraati akka nama Oromoo tokkottis wanta baay'ee irraa barachuu dandeenya. Akka kiristaanaattis immoo wanta guddaa irraati barachuu dandeenya. Sababiin isaa namni tokko gaafa dhalatu ofiisaaf qofaa jiraachuun akka sarraati hin eegamne nama isa bukkee jiruuf wanta gaarii gochuun akka sarraati eegamu. Waaqayyo gaafa nu uumu itti gaafatamummaa ofii keenyaa qofaa kan nutti hin laanne naannoo keenya irratti dhiibbaa uumuun akka nurraati eegamu seenaa jireenya Onesmoos nasiib irraati ni hubanna jedheetanii kan hin amanu. Fakkeenyaaf nasiib jedhee kan itti moggaase nama adda biraadha. Onesmoos jedhee kan itti moggaase immoo yeroo cuuphaatti yeroo sana kan isaan barsiise isaan cuube Pastor Luundaa namicha jedhamutu Onesmoos jedhee immoo itti moggaase. Onesmoos jechuun kun immoo macaafa qulqulluu keessatti illee ni argama jechuudha. Kanaafiyyuu jijjiiramni maqaa isaanirraallee kana fakkaata jechuudha. Kanaafiyyuu Onesmoos nasiib irraati wanta baay'ee guddaa irraa hubachuuti dandeenya jechuudha. Tole egaa gatii isaan kaffalan yookaas wallaansoo ulfaataa bara sana keessa isaan dabarsanii wanta ammana jedhamu miti jechuun bu'aa bayii sana keessa darbanii jireenya dhuunfaa isaanii irra caalaatti iyyuu wangeela Kiristoos kana lallabuudhaaf dheebuu isaan hawaasa isaanii uummata isaanii keessumaa uummata keessaa ba'an uummata Oromoo bira dhaqqabsiisuudhaaf waaqayyo keessa isaanii kaa'e guddaa ture. Wallaansoo guddaa keessa darbaniitu kan isaan har'a nuufis uummata Oromoofis akkasumas namoota kan biroof illee hundumaaf wangeelli akka dhaqqabu biyyattii kana keessatti keessumaa biyya Oromoo qofaa osoo hin taane biyya Itoophiyaa keessatti illee gatii guddaa nama baasanidha isaan wangeela dhaqqabsiisuudhaaf jechuudha. Gama wangeelaatiin isaanirraa yookiis Onesmoos nasiib yookiin immoo abbaa gammachiisirraa dhaloonni amma jiru kun isaanirraa maal barata jettati? Tole egaa seenaan isaanii kan inni nutti mul'adde biraan gaafa gara magaalaa kanaa
dhufanii magaalaa kana keessatti hojii misiyoonummaa hojjechaa turan illee fuuncaan sibiila baay'ee guddaa ta'e miilla isaaniitti hidhamee asii ba'anii haga Finfinneetti miilla isaaniitiin adeemaa akka isaan turan murtoo gurguddaan jireenya isaanii irratti darbee akka ture wantoota adda addaa jireenya isaanii irra gahaa akka ture wanta baay'ee ulfaataa jechuudha. Kanaafiyyuu jireenya isaanii irraatii dargaggeessi tokko wanta guddaa barachuu danda'a jedheen abdii guddaa qaba. Sababiin isaa gatii isaan kaffalaa turan sun hundumtuu ofii isaaniitiif wanta isaan itti bu'aa argatan yookaan immoo geepha ittiin fudhatan hin turre. Garuu hawaasa keessa jiraataniif community keessa jiraatan irratti dhiibbaa uumuu sababa isaan irraatii eegamaa tureefidha yookiin immoo keessi isaanii wanta kana isaan onnachiisaa waan tureefidha. Kanaafuu dargaggeessi tokko akka kiristaanaattis haa ta'u akka sabaatti Onesimoos Nasiibirraati wanti nuyi barachuu hin dandeenya jedhee abdii guddaa irraa qabu inni hangafaa kutannoodhaan hojii qabannee jiru hojjechuudha. Inni hangafaa jechuudha. Sababiin isaa Onesimoos Nasiib chaalenjiin gaafa gara jireenya isaatiitti dhufu mudannoon adda addaa gaafa gara jireenya isaatiitti dhufu give up gochaa hin turre dhiisee deebi'aa hin turre tariitii murtoo gurguddaan gaafa jireenya isaatiitti dhufu waan sana dhaabuudhaaf waan qabatee jiru dhaabuudhaaf sababa ga'aa hin qabaata jedhee namana. Sababiin isaa fakkeenyaaf gaafa fuuncaan guddaan gara kiiloogiraama 40 ta'a jedhameetu kan akka seenaa isaatiitti caafamee jiru wanti sun miilla isaatti hidhamee gaafa Naqamteetii kaasee hanga Finfinneetti miilla isaatiin socho'u gatii guddaa baaseera jedhee dhiisee deebi'uu hin danda'a jechuudha yookiin immoo haala mijataa eeggatee preach gochuu hin danda'a. Garuu abdii guddaa ani qabu inni nu erge abbaan ergaa sun nu wajjin sababa jiruuf dhuguma Waaqayyo irraati ergaa fudhannee kaane taanaan dhuguma garaa qulqulluu hojjechaa jirra taanaan give up gochuun akka nurraati hin eegamne dafnee dadhabuun akka nurraati hin eegamne murtoodhaan hojjechuun akka nurraati eegamu akka kiristaana tokkootti isuma sirrii jaalala Waaqayyootiin namoota sagalee kana dhaggeeffachaa jiran hundumaa jajjabeessuun barbaada. Sababiin isaa haalli nuun amma keessa jirru kun especially yeroon ammaa kun yeroo itti addunyaan kun dulloomaa jirtu yeroo isheen itti amala dhabaa jirtu yeroo isheen itti wantoota baay'ee rakkisoodha ta'anii jedhamanii yaadaman gara ofisheetitti simachaa jirtu kana keessa ija jabinaan isa ifatee Yesuus Kiristoosin agarsiisuun akka nurraati eegamu ija jabinaan isa dhugaatee Yesuus Kiristoosin addunyaa sobaan laaqamtee jirtu kana keessatti isa dhugaatee agarsiisuun akka nurraati eegamu jireenya Onesimoos Nasiibirraa ni baranna jedheen abdii guddaa qaba. Tolee galatoomii dhumarratti mee dargaggoota as biyya keessas haa ta'u guutummaa addunyaarraa nu hordofaa jiran namoota nu hordofaa jiranii fi dhaamsa akkamii dhaamta? Tole akka dargaggeessa tokkootti aan ofii kooti jireenya Onesimoos Nasiibirraati wanti baradheera jedhee ija jabinaan dubbachuu danda'u inni jalqabaa commitmentii ofii eeggatanii adeemudha. Yeroo haalli jijjiiramu yeroo wanti adda addaa gegeeddaramu firm standard ta'u wanta jalqaba qabannee kaane isa sanatti qabamnee jiraachuudha. Kanaafiyyuu namni hundumtuu seenaa Onesimoos Nasiibirraati yookiin immoo akka dargaggeessaatti dargaggoonni sarraati hin baratu jedhee kan hin abdii qabu inni jalqabaaf inni hangafaa of kennuudhaan wanta qabannee jirru haalaan hojjechuu. Keessumaa immoo nuyi kiristaanonni ifa nu bukkee jiru ifa Waaqayyo keessa keenya kaa'e sana addunyaa kana irratti ibsu ifa Waaqayyo keessa keenya kaa'e sana gara addunyaa kanaatti baasnee dubbachuun addunyaa kana baraaruu ni dandeenya jedhee yaada. Haalli yeroo gegeeddaramu hafuura isa jalqaba fudhannee sana jabeessinee itti fufsiisuutu nurraati eegama jedheen abdadha. Dargaggoonnis seenaa Onesimoos Nasiibirraati isa kana ni hubatu jedheen abdii guddaa qaba. Ergaan konni hangafaa isa kanaa jechuudha. Tolee galatoomii ulfaadhu. Tole sinis ulfaadhaa jabaadhaa Waaqayyo sin eebbisu. Egaan daawwattoota keenya seenaa Onesimoos Nasiib yookaas abbaa gammachiisiin yeroo yookaas daqiiqaa muraasa gidduutti haasa'amee xumuramu miti. Wangeela biyya Oromoodhaan ga'uudhaan akkasumas immoo gatii gurguddaa kaffaluudhaan nama uummata Oromoodhaaf yookiis uummata Oromoo bira gatii guddaa qaban beenyaa guddaa qabanidha. Waa'ee isaanii yeroodhaa gara yerootti yeroo hundumaa as miidiyaa keenya kanarratti waan garaagaraatiin isin biraa hin dhaqqabsiisna. Ammaaf garuu gabaabaamatti akkam iddoo kam akka jiranii seenaan isaaniis maal akka fakkaatu awwaalchi isaaniis waldaa makaanii Yesuusii Naqamtee as bakka kanatti akka argamu isin biraan dhaqqabsiisuufidha. Yeroo biraa akkasuma namoota hojii wangeelaa gurguddaa hojjetan aarsaa gurguddaa kaffalan
iddoo garaagaraa irra deemnee isin biraan kan dhaqqabsiisnu ta'a. Ammasitti nagaa Waaqayyootiin nuuf tura. Eebbifamaa.